السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أركفونه جرتو أمتك أشتي أمة جلالا في أمة كبجة أكم جرت الفيا كيسني نجيني سيمباد هذا الحمد لله رب العالمين. أنس نجر قالت ربي سنس بقى نجاتاتني سنين جرى وردفتو تكي جالتم توتا في كبجم توتا أمة توتك أشتي إجولي وردفتو تكو egaa hunda dursa galatooma ulfaadha kabajamaa isiniin jedha. Viidiyoo ani gadhiisu laayikii naa gochuudha, sheerii gochuudha, hordofni jajjabeessaa jirtan galatooma ulfaadha kabajamaa isiniin jedha. Jajjabinni keessa ammallee daraan akka itti fufu jaalalaa fi kabajaadha isin gaafadha. Egaa guyyaa guyyaadhaaf oomishiina garaagaraa qabannee asirratti ol qaqqabsiisna jechuudha. Viidiyaa ol qaqqabsiisna. Har'allee waan akkaan innatti dhagahame tokko argee fide. Obboleessa keenya kana ni argitanii mucaa kana asirraa gararra'ee tattaafatu kana jechuudha. Hiriyyaa baraa, hiriyyaa dharaa mataa si maraa maali si gala jedhee weellis artistiin tokko jechuudha. Uf eega daraa jedhee dhugaa dubbachuudhaa fi waan hiriyyaa bara kanaa waan irraa dubbatanii miti waan akka nama dhukkubsuu fi nama hadoochuu jechuudha. Akka nama kamiitu mucaan kun hiriyyaa qaba. Hiriyyaa qaba jechuudha. Hiriyyoota akkuma shamarran nuti hiriyyoota qabnu hiriyyaa qaba. Hiriyyoonni isaa kun itti xiqqaadhaan itti marsanii gara akka hin taaneen nafsee isaa akka karaa hin taaneen galaafatan jechuudha. Mee ilaalaa waan iji keessan silaa ilaalchaafuu namatti hin tolle mucaa kana hiriyyoota isaatu qilee kanarraa gad darbee isa jalatti luka isaa jalatti yoo gallaaltan ta'e galaana jira. Galaanni kun qileedha. Garta akka chocho'uu hin danda'u. Dildila qilee gubbaadhaa darban jechuudha. Darbanii ajjeesanii jiranii du'ee jira jechuudha. Itti rarra'e maaloo osoo inni jedhee kadhatu maaloo hiriyyaa koo osoo inni jedhee warwaatu osoo inni jedhee kadhatu akkana haala kanaadhaan gubbaadhaa gadi darbanii jechuu gadi darbanii nafsii daa'ima kanaa mucaa kana galaafatanii jechuudha. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Wallahi waan akkaan nama dhagamu waan akkaan nama gubuudha. Ilmi namaa naasuu waliif dhabee jira. Ilmi namaa onnee ilma namaa dhagaa taatee jirti jechuudha. Ilmi namaa akkamitti ilma namaa qilee irraa gatee akkana qilee dukkana malee waa isaa jala hin jiran dukkana galaanaa malee waa isa jala hin jiranii. Galaanni kun wanti kun waan akka dildilaati qileedha. Yaa'ani jala isaa gadi yoo laaltu wanti argitu hin jiru. Wanni inni itti tattaafatee qabatee keessaa bahuu danda'ullee hin jiru. Nafseen isaa achi keessatti darbitee du'ee jira jechuudha mucaan. Kun ammoo karraa dubbataa jiru kanaa miti karrarra usan jechuudha. Viidiyoo irra deddeebi'aa ta'e irra isinii deddeebisa ilaalaa xiyyeeffadhaadha yeroo inni rarra'u kana jechuudha. Dhaabaati viidiyoo bakka inni jedhuudhaan sanitti sirriitti ilaaluu dandeessanii irra deddeebisanii jechuudha sirriisa ilaaluu dandeessanii. Viidiyoo kana mucaa gadi rarra'u sanii homa qabatee hadiida qabatee luka hiriyyaa isaa ka gubbaa gad darbaa jiru qabatee itti rarra'ee giddi harkisee ofirraa baasee. Kun ammoo hiriyyaa isaa tokko kuni nama lama ta'anii qileerraa gad darbanii kun ammoo itti dhaabatee itti kolfa jechuudha. Ilamee ilaala mucaa kana yoo luka isaa jala yoo gadi ilaaltan dukkana galaanaa malee wanta takka hin jiran. Kun ammoo tuyyuu baarzafiin ka qilee gusaan gubbaati. Baarzafiin kunillee haala qabatee ittiin wanni jedhu gadi uf duuballee gadi ilaalee karaa ittiin hin baay'eessatti uttaalee ilaalee karaa itti uttaalullee dhabee carraa isaa qileedhaan. Qilee keessatti bishaaniin liqimfamee ajjeefamee du'ee jechuudha. Dhagaan tokko hin jiru. Galaanni kun qileen keessa isaa gadi fagoodha. Carraa tattaafatee bahullee hin arganne nafseen isaa darbitee jechuudha. Kana irra raawwate hiriyyoota isaa akka hojii nyaatu, akka hojii dhugu, kan rakkoo hedduu, gadadoo hedduu hojiin dabarse har'a ammoo tuyyuu kana irratti raawwatanii jechuudha. Hiriyyoonni isaa yoo isin ajaa'ibu ta'e sagalee isaanii cufe malee. Kuuwwan ammoo walii galanii qileerraa gadi darbanii walii galanii kuuwwan ammoo dhaabatanii itti kolfan maaloo jedhu osoo inni warwaatu osoo inni kadhatu qileerraadha gadi darbanii luka qabatan illee harka isaa dhawuudha irra baasa hadiida inni qabatee rarra'ee saniyyuu osoo qabate osoo maal godhanii harka isaa dhahanii hadoochanii sibiilaan akka inni of dadhabee gadhiisee kufu godhan jechuudha. Garuu osoo dhahanii harka sanuyyuu hadiida inni akkasi qabate sanittuyyuu dhiisanii hin baha. Maaliif jenna tattaafatee ol ba'uuf isa jiru harka dhahanii akka harki isaa of dadhabee hadiida san dhiisutti sibiilaan inni qabatu sibiila ka gubbaa gad dhahanii sibiila harki isaa of dadhabee
sibiila sanillee gadi dhiise jechuudha. Akkasitti galaana dukkana galaanaatiin liqimfamee jechuudha. Osoo dhagaa tooyilyuu qabaate dhagaa sanirra tattaafatee hirkatuu danda'a. Akkuma argitan sanii jalli isaa dukkana bishaaniitu jira. Baarzafiin kun kan gubbaa gararra'ee jiru baala isaa malee muka qabachuu hin danda'u. Carraa mukaa hin arganne jechuudha. So muka wayiitu argatte itti achuu taalee tarii qabachuu danda'a. Hadiida isaa mee harka isaa ilaala. Anaa nyaatu gadi harka isaa laala lixe. Dhagaa haga hadiida gadhiise illee jechuudha. Viidiyoon san guutuu na adaba waan ta'eef fiduu hin dandeenye saniif irraa muree viidiyoo sila hamma dhumaatitti isinii fidaa. Chaanaali sila na adabuuf hin danda'u viidiyoo san jechuudha. Viidiyoo qaccirrarraa isaarra malee viidiyoo kaaniin hin eeyyamu chaanaali asirratti sila kana ta'eef sila guutuu isaa sin argisiisa ture jechuudha. Wallahi hiriyyaa ammaa hiriyyaa kiyya jettee hiriyyaan akka nuti beeknu duraanii hiriyyaan dhugaadhaa gaachana gaaddisaa waa hunda obboleessaa obboleettiidha jechuudha. Hiriyyaan dhugaadhaa akkas hiriyyaan gaaddisa jechuun maal jechuudha inni beektan. Gaaddisa jechuun waan guddaa jechuudha. Aduu sirraa ittisaa rooba sirraa ittisaa wanna qaama kee miidhaa sirraa qodataa jechuudha. Si qarqaarsa guddaa siif ta'a jechuudha. Akka aduun qaama hin qabanneef hiriyyaa dhugaa jechuun isin akkas. Kanaaf hiriyyaan ammaa hiriyyaan dharaa mataa si gala mataa si mara eeggadhu daraa akkuma jedhame sanii hiriyyaa dharaa hiriyyaa akkanaa kan rabbiin isinirraa haa qabu. Bilis obboleewwan kiyyaa hiriyyaa bara kanaa rabbiif jedhaadha. Wajjin nyaattanii kaatanii garagaltanii akkana koo nyaachuun keessanii rabbuma irratti illee isiniif hin tolu. Wallahi rabbuma irratti illee isiniif hin tolu. Mee ilaala akka inni harka isatti qabate mee ilaala. Nafsee isaatiin taphate hadiida qabate hadiida ilame amma harka isaa akka inni godhee irraa baase laal harkisee dhahee irraa baase. Carraa dhagaa sanillee yoo inni qabatee ol harkifatu dhagaa sanillee harkaan dhahanii akka inni harka huddee gadhiisu godhan jechuudha. Dhagama san uyyuu qaqqabatee akka inni carraa tattaafachuullee hin arganne harka dhagaa sanirrallee harka isaa baasan jechuudha. Kanaafuu haala gaddisiisaa fi haala nama jibbisiisuun haala kanaan darbanii ajjeesanii jechuudha. Hiriyyoonni isaa hiriyyaan kana walirra raawwatte jechuudha. Biyyattiin teenya sadarkaa kanarra geettee jirti. Kan kana booda maaltu dhufa kan jedhu gaafiidha. Baay'ee nama jibbisiisa, baay'ee nama dhukkuba, baay'ee nama gubata. Obboleewwan kiyyaa wallahi rabbiin isin haa tiisu. Hiriyyaa kanarraas rabbi isin haa eegu. Hiriyyaa keessanitti uf dagatinaa. Hiriyyaa bara kanaas hicciitii garaa keessanittis guutuu itti uf hin kenninaadha. Obboleewwan kiyya wallahi barri kun badee jira. Namni haadhaaf ilmoonuu hagoo shakkuu takka geessee jirti. Inshallah rabbiin nu haa sattaru, rabbiin nu haa laaffisu. Rabbiin akhlaaqa sammuu ilma namaa nu keessaa baatee jirti. Onnee ilma namaa ittiin duraa yaadu nu keessa dhagaa taatee jirti. Rabbi nu haa laaffisu. Rabbiin nama rahmata walii oolu nu haa taasisu. Nama keerii walii yaadu nu haa taasisu isiniin jedha. Obboleewwan kiyya video kana please like share gochuudhaan video biraatti hamma walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.